hawwiin haadha warra saayidoo hin taatu yookiin immoo hin bareeddu jedhee ishirratti baay'ee tokko editaka waqaala kinjira miti baay'ee qoosaa tura jechuudha. Isheen jaalallee kee turte haadha mana saayidoo ta'uu dandeettu hin bareeddullee jedhe jechuudha. Qanoon maaliif saayidoon hawwii fuudhuu hin dandeenye? Hawwii maaliif saayidoof hin taane gaafii kan kooti. Sababni hoo maali? Rozan immoo farasiidha jedhee jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii channel naga koota alhamdulillah galata rabbi. Akkuma beekamu warra viidiyoo nan isinii waraabu akkuma beekanitti qanooni hawwiin haadha warra saayidoo hin taatu har'allee borullee hin taatu jedhee hawwiin hin bareeddullee jedhee ture jechuudha. Sababni hawwiin haadha warra saayidoo ta'uu didduuf maaliif hin bareenne? Xiqqoo hawwiin bucheedha jechuudha. Kana injiraamitti baqqaa'e garuu ijoolummaan qabduuf malee anis nan deeggara qanoo nan deeggara. Qanoo maaliif akka jedhee ani beeku. Itu gaba kana ajaa'iba jechuudha. Gaafii mucaa wajjin wal gaafatan irratti qanoo sababni inni hawwiin haadha warra saayidoo hin taatu. Isheen inni maaliif akka jedhe isinii gala jedhe yaada. Saayidoon immoo fuudhuu hin danda'u. Rozan immoo waa'ee tokko saayidoo jaalatti jedhe. Rozan saayidoon jaalattu soba garuu akka ani achi ilaalutti akka ani arguutti soba jedhe walumaa galatti fakkeessuu minaamina malee natti fakkaatu. Bakka saayidoo jaalatti jedhe yaadu ani ni jaalatti jedhe yaadu haa ta'u garuu inaafa yookiin immoo nama jechoota namoota komantii jalatti ergaman ni jedhaniif malee beeku ifama. Kanaaf jechuudha mucichi akkas jedhee ture jechuudha. Waan inni jedhee funduma guututti yoo isin ibse namni gabaa waan jaalatu arrabsite isa jedhamu. Akkuma inni jedhe achi keessatti immoo qanoon jaalatuu danda'a. Hawwiin jaalata ta'a nama duraa wal beekan ta'a ijoollee naannoo tokko ta'a yookiin jaalatanii duraa wal jaalatanii wal dhiisuu danda'anii akkas ta'uu danda'a. Garuu immoo wanni inni fuudhuu jedhee fi viidiyoo dhiyoo hojjetan irratti odoo hawwii jaallatee sargii godhaafii ture. Oluma ka'ee manatti hin galchuu. Oluma ka'ee mootuyyuu isheenillee mootuyyuu akka jizbaa taatetti ayyuuni gaafa dura manatti galtu cidha godhattee galte. Kuni haara'a miti. Kuni akkamitti haara'a miti yookaan jettan taate hawwiin dirqama cidha godhachuun qabdu. Bakka qabachuu barbaaddi. Iddoo ijjannaa, iddoo itti gadhaabattu, iddoo itti kuftu. Injiraamiti dhalaan takka fakkeenyaaf maatii irraa baatee hawwii qabdi maatiidhaan deemtee bultii ijaarrachuu yaada jedhu sammuu ishee keessa jira. Hawwii akkaan ilaalletti. Namoonni tokko immoo dirqama sargii barbaadu. Sargii godhannee maal goonee akkas goonee warqii binnee minaamina barbaadu. Hawwiin achi keessatti waliin ani taazabe waliin ani ilaalee akkan ani hubadhetti hawwii wanni isheen barbaadu daftee saayidoo qabu, daftee bultii qabu, daftee jechuun jiraamiti bakka gadhaabattu iddoo itti kuftu. Kana barbaaddi malee sargii godhachuu minaamina jinni barbaadu. Kanaati malee isin bakka qabachuu barbaaddi iddoo itti bakka qabattee bultii ijaaruu isa jedhamu san hawwii qabdi malee akka amma qanoon jedhu kanaa miti. Amma fakkeenyaaf mucaan kuni nama bultiin ijaaratini mitire inni gaafa bultii ijaaradhu gaaf dubara takka fuudhu dirqama sargii godhatu qaba jedhe yoo nama yaadu ta'e yeroo dheeraatti fudhata. Akka gaaf tokko gaafa laaltu namoonni sargii godhatan namoonni yeroo ammaa kana namoonni qabeenya guddaa qaban namoonni baasiin isaanii wanna barbaachisu hundaaf qopheeffamee herreegamee lafa taa'u malee yes ka waan qabne bakka ijjatu hin qabne ka mana kiraa keessa galu sargii 200,000 300 baasee godhachuun itti ulfaata. Kana maaliif kaasee hawwiin inni waan jaallatuuf saayidoon isin jaallatu ka jedhee fillee dirqama sargii godhuu dhabeef isii jaallatu dhabu gaafa nu dhaalu
Garummoo isheen as keessatti bultii isii kutaasessuu maal gochuu barbaadde. Amma hawwii irra kenni isin qabdu namoonni yaada irratti kennataa jiru. Bakka hiduu takkatti jibbinsa keessa seenaa jirti. Miira biraa keessa seenaa jirti waan taateef malee saidoon jibbeeti miti. Otoo jibbee manatti isiin galchu. Dubartiin gaafmana seente ba'uun ni ulfaata. Kanaaf ani akka yaada kootitti isin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya waan tokko beekuudhaaf dirqama isin wanni beekuu qabdanii waan kana jechuudha. Dirqama waan kana beekuu qabdan wanni isin dhufteef wanni isin jibbamtuuf haala yookiin immoo haala ishee amala ishee kanaaf jibbamtee malee waan biraati miti. Haala amala ishee malkiin waan barbaachisu yeroo ammaa jechuudha. Malkii warri malkii barbaadanuyyu warri malkii qabanuyyu bulaan jiran warri malkii qabanuyyu jireenya hedduu burjaajaa keessa waan jiraniif malee akka kootti hawwiin badduu taatee miti haasaa isiitti bakka malkii fi miti. Amma yaada isaa irratti kennaa jira beekan yaada qanoo irratti qanoon ufi waan fedhuuf waan isii jaallatuuf cabsaa yaamile ishii cabsuu hamile ishii tokko. Okay, gaafin kee amma asitti inni ani asitti maal jaa ufi fuudhuu barbaada. Naaf haa deebitu yaada jedhu keessa isaa jira. Murmiin isaanii kun sargiin godhaa jedha kun sargiin godhu kun hin jaallata jedha kun hin jaallatu. Akkamiti maaliif sababni hoo? Edu ulfaataadha. Hundumaanuyyuu yaada isaanii irratti isaan irratti wal mormanii irratti gabaa waan jaallattu arrabsiti ka jedhamu sanii akkasi kana jechuudha. Namni ka erga dura jaallatte erga dura qanoon erga jaallatte maafise ishee hawwiinoo qanoo erga jaallatte maaf qanoo dhiiftee saidootti hirumte qabeenya isaati. Namni gaafa nama jaallate nama duuka tarkaanfata. Yaanni kiyya kanuma garuu baay'ee tokko bakka haasofni isaanii akkana ilaaletti baay'ee cimu baay'ee yaani baay'ee mannoo miti haasa'u yaada bareedaadha. Akkasii isin jechuun barbaada viidiyoo keessumarratti hin dhaaba viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinee shaashambaa jennuutti nagaan tura. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hunda keessaniyyuu wal argaan video taanitti haasa'u yaada keessan ibsadha. Yaada kanullee akkasuma viidiyootti garagaraa qabaatan isin jechuu barbaada. Nagaan tura nagaan bula.